guyyaan har'aa amajjii 25 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 17 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha amma garuu oduudhaaf immoo gara tuddubeetiin isin dabarsa. Akka mooltaan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo sababa haleellaa TPLF'n tajaajilli geejjibaa seenus ta'e bahu addaan cituusaa jiraattonni naannoo Affaar kan Abalaa keessaa ibsaniiru. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti TPLF erga magaalaa Abalaa kan walakkeessa daandii Samaraa Abaalaaf Maqalee geessu irratti argamtu to'atee booda haleellaa geggeessu finiinsee jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa kaleessa akka beeksisetti konkolaattonni gargaarsaa kan WFP haleellaa sanaan booda Tigraayin seenuu hin dandeenye. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa haaraa kan TPLF booda uummanni 50,000 ta'u qe'ee irraa godaanee jira. Mootummaan naannoo sanaa kaleessa ibsa baaseen weerara TPLF kan ittiin jedhe balaaleffatee jira. TPLF gamasaan ibsa baaseen haleellaa humnoonni mootummaaf Eertiraa naannoo sanatti geggeessantu konkolaataan gargaarsaa kan WFP Abaalaa akka hin seenne dhorke jedhee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Hongee naannoo Somaalee mudatee ittisuuf mootummaan isaanii konkolaataa bishaan deddeebisan nyaata dawaaf dhiyeessii nyaata beeladaalee kan dabalu ta'uu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa kana kan kennan ennaa naannolee hongeen miidhe har'a daawwatanitti ture. Dhabamuu beeladaalee hanqisuuf illee waadaa seenanii jiran pirezidaantiin naannichaa Mustafaa Mohaammed muummicha ministeeraaf akka himanitti beeladaaleen gara naannolee biraatti ergaman haala qilleensa haaraa itti ta'u waliin wal baruu hin danda'an jedhan jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kaameruuniif konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa bakka itti geggeessame isteediyeemii biyya dorgommicha keessummeessitee cinaatti namni walirratti kufuun lubbuun namaa baduu laalchisee qorannaan akka geggeessamu ajaja dabarsanii jiran. Kaameruuniif Komoroos gidduutti tapha geggeessamu hordofuuf isteediyeemii Olembee seenuuf deeggartoonni yaalaa turan walitti tuucha'uun humna poolisii ol ta'uudhaan yoo xiqqaate namoonni 8 yoo du'an 38 immoo madaa'aniiru. Gabaasaa Mookii Edwin Yaawundeerraa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa. Namoottan hedduun firoottanii fi hiriyoottan isaanii miidhaman gaafachuudhaaf gara hospitaala meesaasii deeman akka tasgabbaa'anii fi fageenya isaanii akka eeggatan narsoonni gaafachaa turuun isaanii gabaasameera. Akka narsiin tokko jedhetti namoottan 7 miidhaan irra ga'e hospitaala inni keessa hojjetu seenaniiru. Namoottan firoottan isaanii barbaachuudhaaf hospitaalichatti argaman keessaa namni waggaa 27 Prosper Chindoo eessumni isaa ijoollee 2 wajjiniin jalaa badanii jennaan barbaachaa jira. I have visited at least 7 hospitals this morning and I still cannot find them. I have asked the police if they have an idea of where my uncle and children. Erga bari'ee hospitaala 7 dhaqeera. Argachuu hin dandeenye. Bakka eessumni koo fi ijoolleen isaanii jiran yoo beekan jedhee poolisootas gaafadheera. Poolisiinis na gargaaruu hin dandeenye. Waan hin gochuu qabu hin beeku jedhe. Akka aanga'oonni mootummaa Kaameruun jedhanitti namoottan 6 battalumatti bakka balichi qaqqabetti du'aniiru. Namoonni 2 immoo erga hospitaala ga'anii lubbuun isaanii darbe. Akka dubbii himaan mootummaa jedhanitti namoottan hospitaala seenan 38 keessaa namoonni 7 haala hamaa keessa jiru. Hospitaalotatti argamuudhaan miidhamtoota kan daawwatan ministeerri fayyaa Kaameruun pirezidaantiin biyyattii Pool Biyyaa akka miidhamtoonni tola wal'aansa argatan ajajuu isaanii himaniiru. Taphataa garee kubbaa miilaa Kaameruun kan ta'e Faa'ii Kooliins balaa qaqqabe kanaan taphattoonni gadduu isaanii ibseera. Akka rakkinni akkanaa fuulduratti hin uumamnee fi aanga'oonni tarkaanfii adda addaa ni fudhatu jedheen abdii qaba. Maatiiwwan warreen lubbuun isaanii darbee fi gadda keenya ni ibsina. Dhugaa waan nama gaddisiisuudha jedhee Faa'iin. Istaadiyoomiin Olombee namoonni inni qabuu danda'u 40,000. Garuu tapha kaleessaa ilaaluudhaaf kan seenanii 57,000 akka ta'anii tilmaamameera. Karaa biraatiin sanbata dheengaddaa galgala magaalaa Yaawundeetti mana bashannanaa halkanii keessatti dhoo'insa uumameen abiddi ka'e namoottan 17 du'anii 8 immoo madaa'uu isaanii aanga'oonni Kaameruun ibsuun isaanii gabaasameera.
boordiin dhaabbata maallaqa addunyaa dinagdee biyyattii xiqqoo afrikaa riippaabilikii koongoo dandamachiisuuf kan oolu liqaa waggaa 3tti baafamu $400 miliyoona 455 raggaasisee jira. biyyi galiin ishee boba'aa irratti hundaa'e weerara dhiibbaa covid-19 fide dura akka dhaabbattu gochuuf dhaabbatee addunyaa kan yeroo rakkoof liqaa kennu liqaa yeroo dheeraatti baafamu kan $90 miliyoona 90 battala kennuuf jira. ittaanaa hoogganaan IMF Kenji Okumara ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii sababa raabsii talaallii baasii hawaasaa baasii biyya keessaa baasuudhaan walakkeessa waggaa irratti ni cima jedhamee eegamaa jedhan. haa ta'u malee dandamachiisi reef jalqabe kun weerarri tarii hammaachuu fi gatiin boba'aa waan dafee jijjiiramuuf rakkoo hamaan isa mudachuu danda'a jedhaniiru. haa ta'u malee biyyattiin liqaaf saaxilamuu dhimma ijoo itti fuulleeffatamu ka jedhan Okumaraan mootummaan liqaa sana sirreessuuf hojjetaa jiraachuu tuqaniiru. kan uummata miliyoona 5 qabduuf irra hedduu kutaalee riippaabilikii diimokiraatawaa koongoo waliin waldaangeessitu riippaabilikiin koongoo galiin ishee irra hedduun boba'aa irratti kan hundaa'e yoo ta'u bu'uuraaleen misoomaa ishee kan ijaarame liqaa chaayinaarraa argameeni. IMF akka tilmaametti dinagdeen biyyattii bara 2021 xiqqoo erga gadi bu'ee booda waggaa kana dhibbarraa harka 2.4 guddachuuf jira jedhee jira. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunaayitid isteetsi loltoota ishee 8,500 awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qophaa'uu yaaddoo cimaan ilaalaa kan jirtu ta'uu raashaan har'a beeksiftee jirti. dubbiimaan kireemliin Dimiitirii Peeskoof himannaa raashaan qabdu kan yuunaayitid isteetsi rakkoo daangaa raashaa fi yuukireen gidduu laalchisee jiru hammeessiti jedhu irra deebi'uun tuuta oduuf ibsaniiru. pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden kaleessa dhimma raashaan yuukireeniin weeraruu maltu laalchisee yaaddoo jiru mari'achuuf jecha hoogganoota gamtaa awurooppaa ijoo waliin gama viidiyoon marii geggeessanii jiran. hoogganoota awurooppaaf gamtaa awurooppaa waliin marii baay'ee gaarii ta'e kan irratti walii galameef cufataa ta'e geggeesseen jira jechuudhaan baayiden tuuta oduuf ibsaniiru. waajjirri muummicha ministeeraa biriteen kan booris joonsan ibsa yaada xumuraa baayiden deggeruu baasuudhaan hoogganoonni kun fincila raashaa hammaachaa adeeme dura dhaabbachuuf tokkummaan addunyaa barbaachisaa ta'uusaa irratti walii galanii jiran jedhan. baayiden meeshaa waraanaaf aangawoota waraanaa daangaa raashaa dhiyootti erguuf dhiisuu murteessin jiru. ministiriin ittisaa kan yuunaayitid isteetsi looyid oostin loltoota waraanaa 8,500 awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qopheessanii jiran. waayit haawus marii geggeessameen booda ibsa baaseen hoogganoonni kun yuukireen irra kan ga'u weerara raashaa ittisuuf tattaaffii waloon taasisan irratti mari'ataniiru jedhee jira. tarkaanfiiwwan kana keessaas daafoo hamaa akka qabu uggura dinagdee cimaa raashaarra kaa'uu of keessaa qaba. oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.